السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفون إدمان أرمو بكجرتنتي نجين نكين نسنا قبل سنين جنة. كوني صوف مرتوبي صوف مرتوبي فور والنهار وتاتن يوتيوبي كنا سبسكرايب gochuudhaan share like gochuudhaan hamilee keenyaa akka jajjabeessitan asumaan isin gaafadha. Warroonni youtube kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Har'a akkuma mata duree irratti isinii tuqetti akkaataa bilbila jaalallee keessanii bilbila keessan irratti hiitan. Waggaa kana jedhu bilbila jaalallee keessanii bilbila keessan irratti erga hiitaniin booda bilbiloonni isitti bilbilamu meeseejiin asiisiidhaaf ergamu daarektiin akka sibira bu'u akka itti gootu har'a isin agarsiisa. Kana walii sheer gootanii hamilee keenya jajjabeessuudhaan akka nu qarqaartan subscribe yoo gootan kafaltii hin qabu firiidha jechuudha. Kanaaf gara barumsa keenyaatti waggaa siinu bilbila jaalallee keetii yookaan bilbila nama jaalattu yookaan nama amantuu isa hordofuudhaaf yookaan barbaaddu taate akkamitti bilbila isaa yeroo isaa bilbilamu eenyu akka isaa bilbilu meeseejiidhaan kartee karaa ergaa gabaabaatiin namni iseedhaaf ergu akkamitti akka sibira bu'u isiinis bilbila isaa fuutee bilbila isaa ofirratti hiitee bilbilli yeroo bilbilamu isaa bilbilamu eenyu akka bilbiluuf meeseejiin isaa ergamu eenyu akka ergeef maal akka ergeef ka jedhu kana hunda of keessatti qabata. Dursa akkuma abbaan bilbila yookaan jaalallee keetii ofirratti hidhuu barbaadde anama bilbila isii bilbila jaalallee tiyyaa yookaan jaartii tiyyaa ofirratti hidhuudhaaf akkasitti yoo kan karoorfadhu taate dursa bilbila isii san yeroo takkattiidhaaf yookaan daqiiqaa takka yookaan daqiiqaa lama bilbila isii san harkatti qabachuu qaba. Erga bilbila isii fuuteen booda wanta amma asirratti argitan kana urjii lama tokko urjii gootee bilbila kee bilbila isii irratti nayita bilbila isii erga harkatti fuutee booda bilbila kee irratti nayita. Amma bilbilli kiyya duwwaa 913 duwwaa 86 941 kun bilbila kiyya. Erga bilbila kiyya bilbila isii kanarratti naqeen booda urjii tuqaa. Erga urjii tuqeen booda mallattoo maslaalii kana tuquudhaan gara bilbilli kun akka hidhamu godhuudha. Erga kana tuqeen booda bilbila kana hidhuudhaaf ofirratti akka bilbilli kun daarektimaan narra bu'u yeroo isiidha bilbilamu yeroo ergaan gabaabaan isiidha ergamu meeseejiin isiidha ergamu akka narratti bu'uudhaa fi kana akkana godhee bilbila asirratti galchi kun bilbila kiyya. Garuu qafoon an harkaa qabu kun qafoo isiiti jechuudha. Qafoo isiiti qafoo isii kana fuudhee bilbila kiyya kanaa fi akkaataa amma asirratti isinitti argisiise kana akkanatti asoowwan tokkoon dogongoriin irratti nayita. Kana booda akka nama bilbiluma bulee kana tuyxa jechuudha. Bulee kana tuyxa bulee kana erga tuyxee bulee kana erga gadi dhooyteen booda sii fidaa jechuudha. Akkuma amma isin argitan kana call forwarding jedhee jira. Registration was successfully jedhee jira. Bilbilli kun amma hidhamee jira. Bilbila isii irratti yoo bilbilame bilbila isii irratti ergaan gabaabaa yookaan ergamu taate daarektimaan anarra dhufa jechuudha. Kuni hoggaa jedhu yoo barbaadde akka isiin yoo isiin kaasuu dhabdee yookaan yoo isiin bilbila kana isitti bilbilame isiin kaasuu dhabdee gara kiyya astara jechuudha. Bilbilli kun daarektiidhaan anarratti bu'u osoo hin tahin isiidha hoggaa bilbilame anarratti astara jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Warroonni haarawaa taatan yuutuubii keenyaa subscribe gochuudhaan sheerii gochuudhaan yoo kan isin gammachiisu taate like gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan isiniin jedha. Kutaa biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa. Kun soof martuubiidha. Galatoomaa isiniin jedha.